As waajjira dhaabbata miti mootummaa African Economic Development Solution jedhamu godina Minisootaa keessatti argamutti namoota dinagdeedhaan of fooyyessuudha mala barbaadanii fi mala isaan iyyaafatan santu wal argata. AEDS dhaabbata bu'aadhaa odoon ta'in haawaasa tajaajiluudha jijjiiruudha dhaabbatee jedhan daayrektarii olaanaa dhaabbatichaa Obbo Gannanaa Burqaa galgalooti. Urgee jiru kanatti dinagdeen guddachuu akka dandeenyu yoo bobbaanee marketii yoo goone kanaaf cultural noodii asitti uumnee irra jechuudha St. Paul Minnesota kanatti. Clientiin kenniin uummata Afrikaa hundaayyuu tajaajila. Baay'inaan amma akkaataatti arginutti namni clientii kenna East Africaaniin baay'atanii namoota Oromoon qabna, namoota Eertiraan qabna, namoota Somaaleen qabna, West Afrikaan qabna clientii kenna keessa gaanfa Afrikaa hundaayyuu keessatti namoonni dhufeeti tajaajilama. Obbo Gannanaan magaala St. Paul fi Minneapolis magaala lakkuu jedhaman kana keessa waggoota baay'ee jiraachuun isaan immoo qaawwa gama dinagdeetin hawaasa baqataa keessa jiru rakkina sanii fala barbaaduudha akka hojjetan isaan gochuusaa dubbatan. Barumsi kiyya undergraduate illee faayinaansiin fudhadhee maastersii kiyya illee MBA faayinaansiin specializii godhee yeroo karaa non-profitii NGO kana galu barumsa haaraa because kuni non-profitii keessa hojii hin beeku yoonin. Barumsa haaraa jalqabee jechuudha akka barumsa official barsiisaa odoo hin taane iyyuu non-profitii keessa hojuuni waan haaraa ture. Bizinesa keessa seenuu jechuun non-profitii kana keessa seenuu fi hin sodaanna maaliif soda wanti namoota baay'ee kenna ka dubannu hambisu. Namoonni kreditii kennuu fi namoonni baay'ee encouraging na godhan hin jiranii. Namoonni kunniin naan duratti illee namoonni uummata Oromoo kanniin daldala keessa akka galan wanti sunniin naan dura illee jira effortiin kun illee jira jechuu kiyya. Dinagdee Yuunaayitid Isteets keessatti gahee guddaa taphachuudha. Gufuun baqattoonni Afrikaa isaan qunnamu kaaniin addaa laata. Dr. Hassan Hussein dhaabbatichatti sagantaa leenjii fi adeemsaa hooggananii leenjii kennanis. Biyya kana bal'inni illee akkuma jiru rakkoon jira. Rakkoon jiru maal inni namoonni gurraachaa fi argitee hawaasni moggeeffame jedhama marginalized communities kuni liqaa argachuun hedduu isaanitti ulfaata. Namni adii tokko har'uma ka'eetiin biizines pilaanii qabaatee baankii tokkotti yoo seene liqaa argachuun hedduutti ulfaatu. Nama akka keenna bifa keenya gogaan isaa nu fakkaatu kun aksantii cabaqaatiin afaan Ingilizaatiin cabaqaa achi yoo dhaqee liqaa argachuun isaa hedduu rakkisaa jechuudha. Karaa biraatiin immoo bittaaf daldala tajaajila adda addaa kennuu keessatti gumaachi baqattoota Afrikaa Yuunaayitid Isteets keessa jiraatanii guddaa ta'uusaa bu'aawwan qorannoo in agarsiisan. African immigrant Minnesota keessatti almost 2 billion purchasing power akka qaban. Kun waan aan uumame hin taane waan researchiin qorannoon Concordia University Dr. Bruce Corey ka dhiyeesse jechuudha. They pay about 200 million in taxi Minnesota ika kafalan. Kana jechuun maal inni ummanni keenya ummanni Afrikaa irraa dhufe fe'aa miti. Bu'aa biyya kanaallee buusaa jiran. Kanaafis Oromoota baay'eedhaa fi baqattoota Afrikaa godina Minnesota keessa jiraatanii leenjii kennuudhaan liqiis akka argatan AEDS qarqaraan jiru. Obbo Gannanaan rakkina bifa kanaan hawaasa baqataa keessa jiru amma danda'ameen furuudhaaf itti seennee jedhan. Non-profitii kana keessa seenuu fi maallaqaaf especially biyya kanatti maallaqaaf jedhanii seentu. There is no money in there. Maallaqni hin jiru. Yoo onneen nama gargaaru keessa hin jiran passion to impactii namoota gargaaru hawaasa gargaaru nama gargaaruun onnee keessa yoo hin jiraanne industirii keessa jiraachuu qabnu miti. Baay'inaan hundi kennaayyuu namoonni non-profitii kanneen keessa hojjanii impactii greater than self nama tokko caalaa waan tajaajilu isarra hundeeffannee ka hojjannu jechuudha. Mee amma immoo hojii dhaabbanni kun leenjii kennuudhaan odeeffannoo dabarsuufidhaan akkasumas qarqaarsa teeknikaa fi kaanii kennuudhaan
hojjechaa turerraa namoonni milkaa'an hoo jiraatan fakkeenya laalla. Fakkeenya guddaa tokko Diilaa Reesturaant yeroo jalqabu gargaarsa AEDS gargaarsa Obbo Gannanaatiin ijaaramee har'a sadarkaa guddaa irra jira. Kabiraa namoonni lakkoofsi isaanii hedduu namootuma waajjira kanaan leenjifaman leenjii kanaan dura 2-3 jiran osoo akkasitti mutaate harka guddaan isaanii biizinasii jalqabanii jiru yookaan jalqabaa jiru. Kutaa tokko keessa nama 12 jira. Kana keessa harki 50 biizinasii yoo jalqabu taate kun guddaa jechuudha. Waa'ee nama tokkochaatii miti qaqaaqaarrama. Nama tokkocha gargaaree biizinasa banuu hin danda'an. Namoonni isaan biizinasa banan kunniin ammoo dalagaa nama biraatii banan. Carraa hojii nama biraatii uuman. Qabeenya qofaa isaaniitii guddisuu qofa hin taane qabeenya isteetaallee ka biyyaa kanallee jajjabeessan. Baay'ee jiran namoonni nu gargaaree nu walii hojjadneet ummata of qofa gargaaruu hin taane guutuma biyyuma kana gargaaran hedduu jiran. The model is like Chinatown. So maal godha one stop shop for everyone, which is business ni mana nyaataa yoo achi jiraate, mana hair braiding yoo jiraate, mana suuqii yoo jiraate kakaanii dhufe kan shaappii godha. So we created as a sample Snelling Avenue University irratti north side later Africa Cultural Business District creating godheera. Wanni isaan kaffalan jira yeroo as dhufan akkamitti sossootan sin? Gaafii gaarii nama tajaajila kennu kanaaf akka isaan waan keessaa qooda fudhatan san irratti jabaatan yoo leenjii ka ta'u taate leenjii san keessa akka itti cichanii keessa fufan barmoota manaa yoo ka ta'u taate waan san akka fiixan baasanii waan xiqqoo fakkii taatu irraa fuunu jira. Fakkeenyaaf daldala barachuu ka barbaadan taate $75 akka baasan gaafanna. Saniin alatti loogoo isaanii tolchuu haa ta'u, bizinees kaardii isaanii haa ta'u, weebsaayitii isaanii tolchuu haa ta'u, akkaawuntiing siistemii isaanii argitee qopheessuuf haa ta'u, gorsa barbaachisu kennuuf haa ta'u, liqaa kennuuf haa ta'u, mana hojiin barbaadu, akkaataa jaarmaa itti caasisan hojii kan hundaafuu wanni isaan irraa gaafannu tokko illee hin jiru. Jaarmaa kennaa gargaarsa faawundeeshinii garaagaraatiin gaggeessina jechuudha. Mootummaadhaallee yeroo garii kontiraata qabna jechuudha tajaajila kennu kana uummata kana tajaajillee deebinee immoo warra mootummaa biil gochuun isaanirraa galii haqa tokko arganna. Akka irraa fi harka guddaan immoo faawundeeshinii irraa arganna jechuudha. Tole dhumarratti egaa Dooktara Sanatti nama hawaasa Oromoo keessatti beekamtu siyaasa Oromoo keessatti nama baay'eessi beeka. Namni baay'een biyyaa dhimma garaagaraa sababa adda addaatiin ba'e. Baay'eessaa immoo garuu rakkina nagahaatii fi siyaasaa jiruu fi cunqursaa jiru keessa bahee haala adda addaatiin biyya na dhufe. Namni baay'een sammuunsaa dhimma qabsootiin qabama jechuudha. Amma biyyi keenya bilisummaa argattutti amma uummanni keenya ofiin of bulchuu jalqabutti waa'ee dinagdee rakkachuu hin qabnu warri jedhee yaadullee jira. Dinagdeen akkamitti qabsoo Oromoon jedhu san bakkaan ga'a? Bakki dinagdee maalinni san keessatti? Gaafii gaarii na gaafatte bakki dinagdeen hin jirretti aangoon siyaasaa hin jiru. Aangoon siyaasaa yoo maqaaf taate malee dhamaan namni aangoo bakka hundattuu biyya kanattis ta'ee boru Oromiyaa keessattis haa ta'u biyya Itoophiyaa san keessatti aangoon dhugaa nama qabeenya qabutu aangoo qabaata. Doggora hawaasa Oromoo keessatti qabsoo Oromoo keessatti bara hedduu daawwachaa ture keessaa tokko namni hunduu gara siyaasaa ija qabuun kuni doggora guddaan itti fakkaata. Hawaasummaan hojii guddaadha. Dinagdee hawaasaa guddisuun hojii guddaadha. Barmoota babal'isuun hojii guddaadha. Aartii uummataa faaya uummataa guddisuun barreeffama guddisuun saayinsii guddisuun kun immoo qabsollee qabsaa daldalallee gochaa qabsoo gaggeessuu waan danda'amuuf kun akka waan walfaalleessutti ilaaluun dogoggora keessaa tokko. Kanaaf biizinasii qabaachuun immoo nama hedduuf carraa banaa
hojii hedduu uumaa namoota argitee ofii hojjechuun immoo bilisummaa guddaa sii kenna yeroo barbaadetti seentee yeroo barbaadetti ba'uu maatii kee wajjin yeroo gahaa qabaachuu dhugaadha yeroo jalqabaa xiqqoo nama fiisuun isaa hin jira sa'a dheeraa hojjechuu hin jira garuu dhiibbaan inni hawaasa irra qabaatu waan gabaabdutti osoo hin taane bal'aadha jechuudha. Kanaaf keessattuu hawaasni keenya kun hawaasni Oromoo kun yeroo akkuma tullee beektu garaa daldalaa kana guddaa itti birqaanaan turre amma barachaa jirra. Hawaasni illee duraan argitee nama biraa duroomsuu aadaa ka godhan sun amma nama keenya jabeessuu qabna nama keenya irraa bituu qabna nama keenya natti gurguruu qabna wanni jedhu kun babal'achaa waan jiruufi jijjiirama guddaa hawaasa keenya keessatti fidaa jirreen abdanna. Fedhii sanii deebii kennuuf jaarmanni kun dhaabbate jechuudha. Ammallee haa ta'u fuuldurallee hawaasni keenya karaa kanaan jabaachuun muuxannoo walii kennuun nama duroomsuurra wal duroomsuu yoo namni Oromoo tokko jabaate duroome bu'aa guddaa nu qabaata jechuudha. Ebaluu argitee namni kun nama Oromooti yoo jedhan argitee kabajannu dhagahama. Kanaaf namni keenya karaa kanaan jabaachuun isaa qabsoo akka uummataatti gaggeeffamaa jiru. Kanaafuu gumaacha guddaa kenna waan ta'eef kanarratti fuula keenya deebisuun qabsoo gaggeessaa waan barbaachisu tokko akka lafaatti rafanii akkuma jedhan egaa dhaabbanni African Economic Development Solutioniinis gama kanaan hawaasni odeeffannoodhaa fi hubannoo akka qabaatu hojjechaa jirra jedha. Keessummoota kiyya galatooma jechaaniin qophii kiyya xumuraa ani Tigisti Gammeetii nagahaan.